wangeelli kun dhugaa ergan jenne dhugaa dibati kakuu haaraa hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluu immoo bishaaniin namatti darba miti. Bishaaniin miti zayitiidhaan miti. Dibata zayidhaan kanaa sasaana irratti baadiyyaan magaalaa gowwoomsan kana miti. Hafuura qulqulluudhaan hin guutamtu nuun jedheera hin kadhannaa xinnaan guddaan beekaa wallaalaan hafuura qulqulluun walii kadhadhaa sana sagattare. Maali wayyaa? Wayqa akkasumti obboleessa koo akkasumti. Namatu bishaaniin yookaan zayitiidhaan sitti darba miti bittee. Maali gabaadhumaati akkuma dhanneedhuma waa wayi binnu bitaa irraa marra bitaa irraa namni keenya. Inni hin qabne baqqaan bitochuudha hafuura qulqulluun argatu hin dibamochuudha. Amma mee fayyisa yoo jennu yookaanis hin dibasa jennu ayyaana namatti dabarsasa jennu eessatti gurgurama immoodha eessatti gurgurama jennaan immoodha kakuu aaraa moo kakuu moofaa keessatti gurgurama. Inni lammaffaa immoo kakuu aaraa keessatti eessatti kan isaan zayitii namatti dibanii ayyaana namatti dabarsan yoo jiraate orma koo nagge kakuu aaraa keessatti hin jiru. Kakuu aaraa keessatti hafuura qulqulluu uumama hundumaa irratti nan dhangalaasasa jedhu isa Milkiyaas dubbatu isadha dibanni kee dibanni dibata hafuura qulqulluu hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluu moo zayitiidhaan namatti darba miti zayitiidhaan wal dibu miti bishaaniin walitti darba miti gooftaan matumaatti dhangalaasa galanni isaa haa ta'u hin binnu hin gurgurru walii kadhachuun immoo walii kadhatama silima isaa harka walirra kaanii walii kadhatan ni jedhamu. Walii kadhachuudha malee maal zayitii walitti dibaan hin jedheere. Namooti zayitii gurguran kan isaan kaasanii yookaan immoo waa'ee dibataa kana kan kaasan amma duruma akkati kaastee mandira keessa deemanii gaafa akkas godhanii itti waa argachuuf akka ta'e kaastee tatiyyuu sirriima yaadachi waa argachuudha. Waa'ee gurgurtaa tuttuun deebi'anii waan qabanirraa sii kennuuf jecha ayyaana fanirraa sii hiruuf jecha isa akka Paawulos gaaddidduun isaa namoota fayyisaa ture sana isaan immoo waan qaban kana isaan amma qaban ofirraati of kennuu miti yookaan immoo suufii isaaniitti dabarsanii kennuus hin danda'u. Garuu maal gochuu dandeenya jedhu gaafa kaasanii sii kaasaa jiru. Ani amma zayitii gurguraan jiru. Ofii kootii warra akkasii keessa miti. Gaafatu gaafii isaan sii kaasan yaada isaan sii kaasan jechuudha. Ayyaana kana irratti kadhannee fayyisuu kana irratti kadhanneetu kennina. Warra bitanii tokkoffaa binnaan sun yookaan birriin isaa suni waldaa kiristaanaa akka gargaaruuf waldaa keessa jiratu. Kana wajjin wal qabsiisu. Gara kakuu moofaa ati yoo beekta waa'ee kakuu moofaa keessatti namoota muraasaaf ayyaana dibuun suni isa akka daawwitti dibame waamame sanaaf gargaareera. Kakuu moofaatti gaafa deebinu tuuntaan kakuu haaraatti gaafa deebinu kana kaasa. Isa kana kamitti kaasta? Jalqabuma duraa gaaddidduun isaa nama fayyisee miti. Gaaddidduun isaa gaafa nama fayyise birrii siin fudhanne Paawulos hin gurgurres. Sittimuu hin gurgurre. Lammaffaa immoo mee ani gaaffii tokko hin qabaan. Maaliif fayyina sana bishaan irratti kadhatu? Maaliif fayyina sana namaaf hin kadhatan daa'imti? Nama hunda bira gahuu hin danda'u harki isaanii yookaan immoo namoota kana hunda harka isaanii kaa'ee waan kadhachuu hin dandeenye. Tokkoffaa yeroon isaanii gahu. Koi. Lammaffaa warri fagoo jiran itti fayyadamanidha. Ilaamee akkam beektaa? Sagalee isaa ergeeyyuu fayyisa gooftaa. Ammuma kana namaasu gooftaa. Sagalee isaa ergee nu fayyisee gooftaa jedha malee zayitii nutti hin ergine gooftaa. Walumaa gala zayitiin hin barbaachisudha. Hin barbaachisu. Yoo gurgurtaa ta'e immoo warri harree miintirii gubbara maan isteejii gubbara dhaabachisanii utuu isheen midhaan baattee jirtu caarataa moo maan irratti gurgursan sun gabaa geggeessan jiru. Hankeenya immoo gaafaas deebinee zayitii gurgurruu manuma waaqayyoof oolchina immoo kan jedhamu jira. Isa kana akkamitti ilaalte? Isaan suni gammi lamaanuu mana waaqayyoof waan ta'eef. Isaan sunis gaarii godhanii siin jiru. Dhaggeeffadhu. Bara kakuu moofaattis bara kakuu haaraattis harree waltajjira dhaabanii kan gurguran jiran waan ta'eef harree gurguran jiru yoo ta'e gabaa keessanii haa gurguran. Ilaamma waldaa kiristaanaatiif hin kennama kennaa. Kennuma sana gabaatti dhiyeessan. Qoi dhaggeeffadhu. Kurnoon hin kennama. Hangafi hin kennama. Amma abbaan koo hangafa sawa hin kenna. Kanaan dura nan beekaa. Harree keessaas yoo isheen 10 guutte tokko hin kenna. Hangafa wanti jedhamu jira. Hangafa hin kenna. Hin kenna. Dhufaniitu waldaa kiristaanaatti dhufanii ani kana ni beeku jechuudha. Ani kana ni beeku. Waldaa
masara Kiristoos keessa ijoollummaadhaan tureeraanii amma guutuu wangeelaa keessa kan hin jiru sawa sana sawa kennamte sana gabaama keessanii gurguru waldaadhaaf sigaleera kennaa kenname kurnoo kenna gaafa waldaa ijaaruuf isa ta'u maaliif isa ta'u namni gaafa inni kennaa kennu horii sana dhaqanii achitti tammananii achitti yoo abbaan isaa sun horii isaa walfachuu danda'a ta'e horii isaa akka inni erguu godhanii yookaan immoo dhaqanii fuudhanii gabaa keessu. Ani waltajjii irratti ija keetiin caalbaasnitu geggeeffamu in argine argiteettami. Ani jaalladhu caalbaasiisa. Jira moo hin jiru? Walumaa gala. Wanti jira miniire? Jiraachuu jira. Sirrii mitiin siin jedhaa. Gabaabaadhumatti caalbaasii waldaadhuma irratti tun geggeeffamu ta'e natti tolanatti. Achi badeeyyuudha jalqaba dura. Sirriidhaan jara kana nan deggera karaa kana. Achi ishee sana qabataniitu isaan kun immoo zayitiitti gaddiratan. Sanaafidha. Ani immoo isaan kun immoo jedhaan ani immoo isiniyyuu akka gootuni maaliif gaafa isaan akka godhan gaafa isaan balleessamee gaafa achi waldaan sun nuun ta'uudhani baay'een isaanii achi keessaa ba'anii maaliif hin sirreessan wanta sana maaliif kan caalu erga godhu ta'e maaliif achi ba'an silma isaa. Durumayyuu maaliif achi ba'an achi wanta ani walii galu taana wanta sana. Mul'ata isaaniitti kaasamu mul'anni keenyas jira dhuga. Lakki wantoota hin sirranne achi jiran sana asii sirreessina itti. Sirreessuu yaali dadhabeen keessaa bahee warreen hin jiru. Kan caalaa balleessaa jiru kaayee rakkina isaatti. Ilaamma dhugaansi ilaa waldaan kiristiyaanaa rakkina hin qabdu jedhaan jiru warri jalqaba dura. Kana dura miidiyaa irrattis dubbadde. Balleessaa waldaan kiristiyaanaa warri jalqaba duraa jiran balleessa. Sababa sanaanii dargaggoonni baqatanii ba'anii gadhummaan isaa immoo isa waldaan kiristiyaanaa warri dura turte waggaa 50 hin balleessin waggaa 5 gidduutti balleessan isaan kun gadhummaan isaa. Amma silaatee erga dogoggora wayii tokko argitee karaan dhabe karaan itti hojjedhuun dhabe jettee erga achi baate dogoggora sana caalchiftee kumaan baay'iftee dogoggortatu hin ta'in dogoggora saachii sana iyyuu sirreessiteetu isaan sana mataa qabachiisuu afaan qabachiisuutu si galeera. Amma garuu isaan sun waggaa 50 hin balleessin waggaa 5tti bade maqaan Kiristoos akka bara kana arrabsame bara kamuu arrabsameera deeyyaa. Gargaarsa mul'ata kanaa kan ta'u yoo asiin caalbaasii kana deebisuudhaaf baatanii zayitii kana gama lamatti fayyadamu. Tokkoffaa ayyaanni irra jiru akka fayyina geggeessuu barbaadu. Lammata qarshii achiin argamuun manni waaqayyoo kun akka ittiin ijaaramu. Waaqayyo rakkataa miti. Waaqayyo. Kaayyoo isaan kaasanii si kaasaa jiru. Kaayyoo kan isaaniiti malee kan wangeelaa miti. Amma nu wangeela kan walitti nu araarsu. Amma wangeela kana ala waan dhufe Mikaa'elii yoo dhufe fudhadhuun siin jedhaan. Kan Kiristoos irraa addana baasu ergamaa waaqayyo yoo ta'e Roomee boqonnaa 8 irratti Paawulos gaafa dubbatu. Hin fudhadhu. Mikaa'eliin dhufe Yesuus irraa adda bayyoo naan jedhe irraa addan bahu na gargaara naannis gooftaan hin fudhadhu. Wangeelaa ala waan ta'u tokko hin fudhadhu. Faashinii wangeelaa alaas naan galu doofaadha naan jedhe yoo barbaadde wangeela kana ala zayitiin kakuu haaraa keessatti erga hin gurguramne yookaan immoo zayitiidhaani erga hin taane ta'e ani sin godhu. Lammaffaa immoo gaaddidduma sanaan iyyuu gaafa fayyisu gaafa fayyisani Paawulos baruma baraaniitu isaan gaaddidduudhaan fayyisanii hin argine. Yesuus Kiristoos ani immoo caqasatti hin tuqatiin iyyuu gara biraa kan isaan gargaaru iyyuu mee siifan tuqa. Dhoqqee lafaatti bukeessee jazaatti dibee isaa booddee fayyee. Utuun yeroo hundumaa dhoqqee bukeessuun argitu. Isa iyyuu milikiita wantoota akkas akkasii kana gaafa godhu gooftaan gammadaa godhee hin beeku. Ishee warra amantii irruunan akkasitti silaan amantanii yoo akkas ta'e malee dhagaddaa godha gooftaan Yesuus. Miraakiliitti gaaf tokko yaaman hin beeku gammadee hin beeku gooftaan. Gaafa naaf Yesuus gammadee hin beeku. Akkasiin maaliif nan amantanii? Yoon kana godhe malee ani waaqaaf lafa uume jechuu isaati. Si galeera. Nama mee waaqaaf lafa kana uume yoonni nama cabaa nama har'a miilli ishee kuftee cabde tokko fayyise mee? Dinqiidha yoo hateettu. Inni gooftaa Yesuus. Har'a foon uffataan kuni isumayyuu kan namni keenya isumayyuu foon uffataan erga namni immoo karaa sababeeffateetti nama amansiisu waan barbaaduuf deemse karaa kana deeme. Ilaamee kan Paawulos faayin dubbataa jira mitiire isaan hundiyyuu gaaddidduu isaaniitiin har'aa boorii bakka kana booddee gaaddidduudhaan fayyituu utuu isaan jedheen argitan. Har'a garuu Ayisuuzuudhaan bishaan fee dhaqee Ayisuuzuudhaan fee yeroo hundumaa gara deemutti Ayisuuzuudhaan bishaan fe'anii deemuun maali? Kun wangeela miti bara. Wangeela kan nu fudhannee adeemnu obbo baadiyyaadhaan magaalaa malee maanni zayitii fi bishaan fe'anii deema. Namni kun wangeela dhiisaa irraa mara. Yoo dhukkubsateen kadhatu wayyoo zayitatti isa jirtiidha. Kun Yesuus irraa adda nama baasuu dhabu.
Yesuusiin utuu hin ta'in namni zayitii amanaa Itti kadhatameera maqaa Yesuus itti dhaameera. Inni sun kan akkam goota? Itti dhaameera. Maal namicha irratti Maqaa Yesuusiin kan dhufu hunduu galateeffamaa inni suni isa kanas fayyadamu yeroo baay'ee. Injiru waan akkasii. Injiru waan akkasii. Ela fayyuun kan namaaf ta'u waaqa jalaa lamaan namootaaf Yesuus Kiristoos yaala injiru. Maqaa Yesuus Kiristoos jedha. Soo maqaa Yesuus dhaameera bishaan sanatti ho'i zayitii jetti. Bishaan irra kaa'e miti numarraa kaan. Maqaa sana mee maqaa Yesuus sana fayyina sana daarettii manutti dabarsa. Bishaan irra kaanii nun gowwoomsi. Warri maqaa iddoo isaan hin jirre kan atammas jirtu. Bakka kun miidiyaa keessaa warra argan bira ga'uu danda'a fakkeenyaaf. Maal Yesuus Kiristoos lafa inni hin qaqqabne jira moo obboleessa koo. Bishaan malee deemoo dhee gooftaan Yesuus. Asuma teenyee sagalee isaa erginaan hin qaqqaban achumatti. Si galeera. Asumatti ilaa kun addunyaa kanaaf hin kadhannaa Waaqayyo nu dhaga'a. Waaqayyo lafa inni hin jiru. Yesuusiin ikkoo fuutanii maa haayilaandii keessa keessanii Yesuusiin. Yesuusiin haayilaandii keessan kaayinaa fayyina isaa ilaa. Zayitii kana keessa ta'a miti Yesuus Kiristoos guddaadha. Lafa inni hin qaqqabne jiru. Kana duwwaayyuu miti dogoggorri guddaan irra uumamaa jiru. Ani moottan sii dabala. Yoo isaan sii kadhatan malee hin fayyitu. Yoo karaa isaanii malee Yesuusiin nun argitu. Mee baay'ee isaanii ilaalime Yesuus Kiristoos manuma keessan ta'a yoo isin kadhattan Yesuus Kiristoos isin maanu isin dhagaa nuun hin jedhan. Sigaleera. Isaaniif abbaa nuuf immoo orma. Ati isaan kana akkamitti ilaalte? Raajota kana tajaajiltoota kana? Tajaajiltoota warra akka godhani tajaajiltoota ta'ee hin dubbadhu malee. Tajaajiltoota ta'ee hin dubbadhu. Ani immoo tajaajiltoota warra akkasiin jedhiin tajaajiltoota miti waan ta'eef. Sigaleera. Isaan kun Yesuusiin tajaajilaa jiru tun ta'in Yesuusiin dhorkaa jiru. Yesuus Kiristoosiif nama garaa baasaa jiru waan ta'eef. Isaan kun tajaajiltoota gooftaa miti. Tajaajilaan inni gooftaa akka Yohaannis Cuuphaa ani miinzee dhadhe. Uummataaf namoota walitti fidu. Uummataaf Yesuusii walitti fidu. Walitti fidee beekamtii isaa dhabee waan hundumaa isaa dhabee inni mormaa jitee sokkee binni. Dura namoonni laga Yordaanositti isatti Yesuus gaafa inni dhufu isaanitti dabarsee galeemin. Isheen irraa kun ajjeeftitu Yesuusii fooniin dhufee waldaa ishee keessaa namni Yesuus duukaa sokkee nama irratti bittee ajjeesisiifti. Jalqaba gaafa kaasnee waa'ee arrabsoo sana sirreessuu qabda naan jette. Isaan akkasii sobdoota jedheeti miidiyaa gubbaa barreesse. Sobdoota kun harrayyuu. Sobdoota. Isaan ergamoota seexanaati malee. Isaan ergamoota seexanaati malee. Namni Yesuus irraa adda nama baasu kan Yesuus irraa adda nama baasu ergamaa seexanaati. Warra zayitii bishaan gurguran qofatu. Zayitii bishaan Yesuusii fi nama gidduu kaa'anii waaqa tolfamaa godhanii jechuudha. Namni akka ni daaritti Yesuusii wajjin hin haasofne warra godhan. Ganama ka'ee namni Yesuusiin kadhachuu dhiisee zayitii isaa dibata yoo dhukkubsate. Zayitii dibata. Warri dibata kana gurguranii zayitii kanaa tokkoffaa fudhatanii gaafa galan. Yesuus Kiristoos fayyisaa akka ta'e amananii zayitii kanas amanaa jiru. Irratti kadhannee fi waan erginuu fi amananii itti fayyadamu. Deebanii immoo dhufanii dhugaa nuu ba'u. Lamata immoo kan nuyi gurgurru zayiticha hin binnaa qodaasaa hin binnaa. Sababii qodaa kanaa fi kan zayitichaa birrii fuuna malee sababii kadhannee fi miti. Erga akka ta'e. Yaadota lamaan kana kaasu. Erga akka ta'e maaliif zayitii birriidhuma 20 wayii tokkoon bitamu maaliif 1,000 gurguru? Abbaa jaallate kennaa nama jaallate miti. Inni kuni inni abbaa 1,000 jira. Inni abbaa 100 jira. Inni abbaa 200 jira. Argeera. Mana isaanii dhaqee. Zayitichumatu gurguddaan bitame. Warri kumaan bitamanii naannaa 300 waan bitamaniif isaan kun immoo maal zayitiin birrii 800 bitame zayitiin eessa jira? Garaa dhukaa akka kaasanitti. Miti kaayedha. Lama waliif agar. Liitiriin amma maal mana qabnaamnu. Zayitiin liitiriin 5 irra immiyaa inni jedhamu jechuudha. Birrii 420. Inni sun liitiriin 5 waayraa zayitii yookaan immoo zayitii jersaas jedhamu. Maa inni kan birrii 300 irra darbuun siin jedhan. Isayyuu maal guddaa isaa sadheera amma kanaa nutti gurguru maal? Bilqaaxii amma kanaatti kan isaan buusan obboleessa kosittani ma. Saayisiin isaa waliin caa. Inni kuni baay'ee irratti kadhatameera ta'a. Ani hin beeku Yesuus xinnaa guddaatu jira ta'e mana isaanii ani hin beeku. Ati yoo akkamitti raajota isaan kana sobdoo ta'etti maal sababeeffatee namoota itti faradde? Hundee wangeelaa wajjin inni wanti jira sobaa. Abbaa firdii immoo maal si godhe? Ani yoo man faradde wangeelichatu sinitti faradde gooftaan Yesuus Kiristoos. Isaan kun sobdota hin jenne ati? Warri Yesuus wangeela kana ala kan dhufu ni kan keenya miti dha Yesuus. Sobduudha wangeela ala kana deemu kamu.
Isa Yesuusti jedhee caaffanni qulqullaan Jedheera. abbaan firdii eenyudha? Sanaan jedhu. Abbaa firdii wangeeluma sana. Wangeela sanatti kan hin jiraanne karaa gara biraa kan dhufu hin hattuudha jedhaan Yohaannis boqonnaa 10 irratti. Siinoo anaan si jechaa jiru. Ani immoo Ati ennaa barsiistu isaan akkasii kun barsiisa kee qofaa miti. Yaa. Ammumayyuu ammoo jedhan. isaan kun tajaajiltoota miti sobdoota jetti. Sobdoota. Abbaa firdii eenyu si godhe? Wangeela. Wangeela Wangeelatu Waaqayyo abbaa wangeelaa firdii wajjin adda kan hin wangeelaa wajjin kan hin deemne kamuu hattuudha. Inni jireenya kee ta'a. Inni nagaa kee ta'a. Inni si ga'e sababii fayyaa kee nagaa kee mana kee namoonni baay'een manni isaanii diigameera kana. Miidiyaa garaagaraa sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti bo'aa jiru maali kun waan dhokkataa miti. ati akka keetti ati akkuma keetti Yaa. madarakii irratti raajota bultoota hojii wajji dhuftee tamoo hin dhufne moo warra bakkee agarte ofii kee jechuudha. Nama tokko wajjin walitti dhufeera. Waliin mormineerraa amma wal qabachuutti ga'eera. Ergasii garuu Ati sobduu isaanis qabamte? waltajjii kun barbaadanii isaanis nan barbaadanii anis isaan hin barbaadu. Waaqayyoo galanna ta'u. Wal arginees hin beeku. Ammaaf waltajjii tokkorra wajjinis hin tajaajilu booris wajjin hin tajaajilu miidiyaa isaanii irratti sin argamu si galee hin godhu kana yoomiyyuu si galeera. Kun amma aarsaa guddaa akka inni nama kafalchiisu beeka. Kanaan duras kana wallaalee miti kan hin godhu. Waa wangeelli hattuudha jedhu hattuudha hin jedhu. Waa wangeelli sirriidha jedhumoo sirriidha jennaan. Isa ilaa ati amma Qoy wangeelli mee? qoy waa wangeelii akkas jedheef jette gara duubaan garuu walitti hin faradinaa Inni isa kana miti. isuma kan atamatti No. Akkamitti? Ni kun alaagoriitis jalaa ta'a. Namatti hin faradinaa hin jedhu isa kana miti. Waan adda hin baafanne tokko waan hin beekne tokko hin faradin. Si galeera waan hin beekne tokko waan wangeelaani sin deeggarra wayii tokko gaafa namatti faraddu isa inni walirratti hin faradinaa. Ishee kana caqasa jarri isa kana duwwaa jedhamu nama waaqayyo dibarratti irratti hin dubbatinaa minaamin jedhu. Anandaan tokko natti raajjetti obboleessa koo baay'ee dhiphatta waa'ee dhimma kanaa baay'ee dhiphatta dhiisi anaaf dhiisi siin jedha gooftaan jedhanii dhufanii kanatti raajan jiru. Siin jedhu wangeelli akkasiin jedhu dhugaadhaaf jedhanii morma isaanii kennan warri kaan. Yeroo wangeela irraa sabii maqu kanarraa asirraa maqina kanatti deebi'aa utuu jedhaniitu lubbuun isaanii darbe raajonni ergamuun. Sii galeera raajiin akkasiin jiru. Waan soba ta'e tokko immoo soba kun wangeelli waan inni soba jedhu soba jedhu. Yoo malee calmanaa kanumaa gooftaa bakka gooftaan nuti tafara dukaa maal goonara hin jedhamu. gara duubaatti Yoos immoo maaliif an tajaajilaa? haasaa kee gara duubaatti deebisa. Geggeessitoota kana mataan isaanii naanneera kan jette sila geggeessaa waldaa kiristaanaa gooftaa Yesuusi. Saba kana wayimmoo geggeessitoota kana keessa Yesuusitu hin jiru moo maal ibsuu barbaadee keette? Geggeessitoonni hundumtu har'a geggeessitoonni hundumtu gooftaatu isaan waame deeyyaadha. Tu gooftaatu isaan waama ta'eeti tu isaan gooftaan isaan waame jennaanidha ta'e silaati wanti nuun har'a mataa nutti tuqu mataa nutti ture. Sii galeera har'a wanti dhokkataan maaltu jiraan dhoksaa miti inni kaan firaan inni kaan immoo callima dheeduma waan manni sadarkaa barumsaa fa'aa xinnoo mashee fa'aa waan inni barateef sababoota adda addaatiin kan namoonni har'a gaggeessitoota ta'anii yookaan immoo poozishinii mafaa kan jaallatan yookaan immoo aangoo mafaa kan jaallatan jiru. Garee fa'aa uummatanii fa'aa kan gaggeessaa ta'an jiru irra waldaa kiristaanaa keessatti bu'aa adda addaatiif jecha jechuudha. Warra akkasiiti kan mataan naanneessanii har'a. Kanarra waldaan kiristaanaa boca akka isheen qabdu kan isaan godhan ergama ishee akka isheen irraanfattu kan isheen kan godhan warroota akkasii kana. Tokko warra sobdoota kana. Lammaffaa immoo gaggeessitoota sirrii hin taane. Gaggeessaa jechuun mataadha sii galee. Kanaafan mataa siin jedhu. Isadha kan waan hundumaa dura bu'ee kan hojjetu. Waldaan sun waldaan tokko gaggeessaa gaarii argatteetti taanaan mataan ishee nagaa dhugaan siin jedha bakka. Wanti hundumtuu bareedaadha jechuudha. Warri sabni muudee sabni nuu taadhanii geggeessitoota godhanichi kaawwatan isaan geggeessitoota jedhaman. Sabi mee? Amma haa beekanis haa wallaalanis nu geggeessonni kaawwataniiru.
Amma gaa inni kun doktiriinidha. Inni kun doktiriinidha. Bifa adda addaatiinidha amma waldaan kiristiyaanaa. Hedduu manni isaatti garaagarummaa qabu. Doktiriinii adda addaa qabu. Isa kana utuu akkas ta'e gaariidha dha yaadadha. Maal utuu ta'e naan jedhu. Utuu maal ta'e? Utuu namoota gooftaan filadhatu jira miti. Nama arguu danda'u. Kan gooftaa biratti, kan gooftaan barbaadu. Ija gooftaan ittiin ilaalu. Ija isaatuu qabaanne, tuucinne baay'ee gaariidha. Kun immoo kadhannaadhaan. Kun utuu ta'eeti. Asirratti gaa wanti namni filatee Saa'olin ni filatanii naan ta'uu dide. Maal Saa'olin koo waaqumatti filanii? Akkas miti. Jalqaba duraa gooftaadhumatu dhaqee muudee mannaan ittiin taa'ama ture. Isaa booddee nuu kaanee ofuma keenyaa filannaadhanii naani mootiin nuufaa dhufu mootii barbaadnaa jedhama. Waan namni filu gaarii miti jechuu kootu hin ta'ini hin filama. Hin filama sirriidha. Hin filama. Jaarsolii nama fakkeenyaa fi namootumatu fila. Nuutaa jedhaniitu filu. Ati isaan kaman raabsuu barbaadde warri mataan isaanii naannee kan jette warra kam geggeessaan yoo xiqqaates yoo guddates sabumaan filatamee dhaqa. Lafa dhaqusan. Amma ta'e yaadi waaqayyo keessaa jiraatu. Warra mataan naanna'uun isiin jedhu. Warra kam isaan? Amma ani koo deebiin koo baay'ee miti. Deebiin koo baay'ee miti. Naannee deebiinsaa tokko malee. Akka wangeela Kiristoositti kan geggeesse isa kan mataan isaa naannee. Gara fuulduraatti deebisa laa. Waa'ee isaa sobdoota sanaatti hin jiru. Gaafati raayyoota tokko kaastee gaafattu. Gaafa deemnu konfireensii goonuu lubbuun haaraa gara waaqayyo gara gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa godhachuutti deebi'u. Namni tokko immoo gaafa kufees gaafa jirus yoo gaafa dogoggorus gaafa dogoggorris kanuma gooftaa isaati namni tiree. Isaan kunoo karaa ta'aniiru warra lubbuu haaraa fiduutiif bu'aan kun argameera. Fakkeenyaaf ergamaa kee ta'uuni konfireensii gaafa deemnu iddoo dhaqnee sanatti lubbuun haaraa gaafa argamu gara waldaa keessanii deemaatii harka kennan achitti duukaa buttu ta'a. Barumsa baradhaatii waldaatiif miseensa ta'aatii achitti tajaajilamaadhanii hin geggeessan akkas goone dha. So karaa fayyinaa namoota kanaa ta'aniiru. Hunda isaanii walitti qabnee sobdoota akkamitti jedhama? Maqaa namaa dha'uun dhorkaadha. Dhorkaadha sirrii. Fakkeenyaaf kaasee. Amma maqaa nama tokko hin dha'uun. Amma ergamaa Geetaahunitti. Fakkeenyaaf kaasee. Ergamaa Geetaahuniin dhimma isaa ta'uu hin barbaadu. Inni ofiisaa wanta sana keessa jira taanaani abbaan isaa of sirreeffata. Amma dubbiin miidiyaa dubbii seeraanis nama gaafachiisudha. Galee miti. Ammani abbaan isaa murteeffatu. Kanaan dursa mukaarraa udduuba deebi'anii yuutuubii irra jira waan ta'eef udduuba deebi'anii irraati fudhatanii ilaaluu danda'u. Namni kamiyyuu mallattoo isaanii wajjin kaa'eera achirra. Natu kaa'e miti. Wangeelatu ka'a. Ila amma waan namni dogoggore yeroo baay'ee dhimma koo ilaallate jechuudha. An waa tokko hin dubbatu. Wangeelli akka jiru. Wangeelli kun akka sirga jedhe namni akka wangeela kanaatti hin jirre obbo baluu guddaasa ta'u. Xinnaasa ta'u guddaasa ta'u beekaasa ta'u wallaalaasa ta'u. Namni sun sobdu waggaa 50 tajaajilu. Arra irraa kaateera ta'ennaan akkuma Yesuus Kiristoos Phexroosiin seexanaa nanarraa deemee fuula kuduraa ture argaa kuduraa ture akkuma kanaa ifannachuudha. Si galeera abbaa keenya ta'uu danda'a namni sun. Kaleessa nu guddiseera ta'uu danda'a. Har'a garuu seexanatu itti fayyadama ta'ennaan seexanaa nanarraa fagaadhonni soobaadha waan ati hojjetaa jiru. Si keessa muramaatu jira innaa jechuudha. Si galeera. Kanaaf amma maqaa namaan dha'u naa'u nama addana kanatti. Maqaa namaan dha'u. Abbaan isaa obbeekee wanta jechuu danda'a waan ta'eef. Tokko gaafii ati na gaafatte ani immoo gaafii tokkoon isaan gaafadha.